Hello, akkam jirtu. Yeroo darbee AutoCAD user interface sirriitti ilaalaa turre. AutoCAD tuulota AutoCAD bakka meeqatti AutoCAD qaamni AutoCAD bakka meeqatti qoodamu maal akka of keessaa qabu sirriitti ilaallee turre. Akkamittiin tuulota komaandota AutoCAD sirriitti fayyadamuu qabnu ilaallee turre. Har'a immoo kallattiimaan objektoota tokko kaasnee ilaalla. Objektoota asirra jiran kana objektoota 6 kan asirratti argitanii objektoota 6 kun kana sirriitti yoo kaasne AutoCAD sirriitti salphaatti dandeenya jechuudha. Salphaamatti AutoCAD danda'uu fi tuulota bakka garaagaraatti drawingii garaagaraa irratti fayyadamnu hunda argachuu fi warra kana jaan objektoota kana jaan seeraan kaasuu qabna jechuudha. Kana yoo kaasne objektoota kana jaan seeraan yoo kaasne salphaatti AutoCAD understand gochuu dandeenya jechuudha. 2D hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma jaan isaaniiyyuu tokko lamaan wajjin hojjennu jalqabaa fi ishee jalqabarra jirtu kana sarkilii kan baay'attu kana hojjennaa. Asirratti yoo ilaaltan sirriitti daamenshiiniin kennamee jira. Daamenshiiniin isaa asirratti kennamee jira. So kanaafi salphaamatti sarkilii fayyadamnee asuma irratti draw toolbarii fi modify toolbarii fayyadamnee draw goona jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa kan nuti dagachuu hin qabne foormaatii sirreeffachuu qabna. Foormaatii keessaa maal sirreeffachuu qabna? Yuunitii sirreeffachuu qabna. Yuunitii ittiin drawingii keenya hojjennu miilimeetirii moo inchiidha kan jedhu asirratti miilimeetirii already sirratee jira. Okeenne baana. Garbiraan foormaatii keessaatii dimension style dagachuu hin qabnu. Dimension style modify kana booda waan modify gochuu dandeenya asirraati. Laayinii keenya ta'u, simboolii keenya ta'u, teeksteetii keenya ta'u, keelerii akka nuuf mul'atu ta'u, precision fakkeenyaaf asirratti precision keenya 0.0 jennee baay'ee gaarii ta'a. Asirratti dhumarratti close jennee erga sirreeffannee warra kan sirreeffachuun dirqama jechuudha. Yeroo hunda warra kun jalqaba kan sirreeffachuu qabnudha. Itti aansinee wanti nuti jalqabnu sarkiloota kanarraa jalqabna. Sarkilii abbaa raadiyeesii 27 fi 45 kan jalqaba kaasnu draw circle command line keenya irraa maayidha specify the center point bakka ta'e fudhannee center point kaasna. Kana booda r enter 45 enter na amma abbaa 45 kaasne irraa offset dhaan istiruu dandeenya. Isa kana garuu isti draw goona circle dan center kana fayyadamne r enter 27 r enter 27 enter circleota lamaanuu kaasne irraa amma center line kaasna. Center line yeroo hunda center line tun kaasin dura center line qabaachuu keenya layer keenya keessaati line property keenya keessa jiraachuu salaalla then qabna. Yoo qabnu ta'e azirne load ne as keessa barbaadannee center line as keessa barbaadannee okay waannu dhaqichi keessa nu galaachu. So kana line property keessa nu gala. Amma as keessaati center line draw godhanna. Line ma kana fayyadamne center line almost asirratti ortho on yoo goone center line tokko enter circle booda center line lammata draw godhanna. Then center line itti jira line kana center line itti jira center line itti jiruuf select godhanne asii center line keenya akka nu mul'atuu fi okay center line circle kana lamaan erga kaafanne circle lama kaafanne irraa center line kun sti coloring isaa akka wal jalaan fakkaanne coloring isaa jijjiirra. Coloring isaa fakkeenyaaf red jenne center line keenya red ta'eera.
asirratti line weight keenyallee line object line irraa xiqqeessuu barbaachisa. Yeroo tokko center line kun sirriitti mul'achuu yoo dide maal goona? Center line fakkaachuu dide continuous line yoo fakkaate yeroo hunda maal goona? Callisneema command line keenya irratti LTS enter enna LTS enter 5 enter enne akkana fakkaata. Ammas LTS enter enne tokko yoo enne line fakkaata. Kanaafuu sirriitti mul'achuu yoo dide maal goona? LTS sirriitti mul'atu enne enter enne 10 enter enna center line keenya sirriitti irraa fagaatee mul'ata jechuudha. So kanatti aansinee polar track keenya on godhanna. Kanaaf sababiin isaa center line kana 30 asirraati 30 qoqqoodamee jira digrii 30. Kanaafuu digrii 30 irratti sirreeffachuu fi ortoo ofii goone polarii keenya on goone polar track setting irra dhufne ilaalle 30 irraan arrange ta'ee jira. Kanaaf 30 irratti arrange goone right goone jechuudha. Line enne keenyaa fi asii kaasne 30 line akkasii nu agarsiisa. Line xinna xabxaabii wayii nu agarsiisa. Digrii 30 waaqee jechuudha. So kanaafi draw goone gara center line itti jirra. Center line dan color isaa red godhanna. Kana booda line weight keenya kan nu mul'atuuf okay. Kana booda maal goona? Kanuma mirror goona jechuudha. Mirror goona. Kana gara nutti mirror goona. Mirror gochuu fi select mirror. Select object nu jedha. Entry keenya irraati, command line keenya irraati, object select, right click. Amma axis kam axis qabaachuu qaba? Axis 2 point axis. 2 point axis then right click. Amma immoo kanuma gadi mirror goona. Mirror okay. Mirror select object kanaafi kana filanne right click goone axis in mirror axis 2 point argafanne right click enter. Amma mirror ta'eera jechuudha. Amma kan barbaachisu line kana meeqa garaagarummaa meeqaatiin 8 kana jechuun almost garaagarummaan dimension isaa olaallee line ishee kanaa fi kana gidduu kan jiru meeqadha? 8dha. 8 jechuudha. 8 waan ta'eef 8in offset goona. Asirratti kan fayyadamnu offsetidha. Offset line kam offset goona? Offset line meeqaan? 4in offset goona. 4 jechuun kana gadi 4 asii ol 4 kanas offset 8 waan ta'eef offset hunda isaanii offset goona jechuudha. Amma garaagarummaa 8 kana booda warra gara line itti jirra, gara continuous line itti jirra. Select gooneetti warra kana hunda isaanii center line irraa gara line itti jirra. Gara continuous line itti jechuudha. Line property keenya irra deemne continuous line color isaa bilayer ne sitti kan hin ta'in jiru center line akkuma jirutti dhiisna.
continue by layer. Okay, warra kana offset hin taane offset for enter granite offset kana booda select lanne gara continuous line itti jira continuous line color by layer by block kana booda warra barbaachisne trim goona trim jechuun kutuudha jalqaba trim waafnu trim inneetu trim command filannee amma kan kutu filannaa jechuudha kanaafi kanatu kuta kana gidduutti hafa waan ta'eef sarkiloota lamaan gidduutti hafa waan ta'eef jechuudha right click inneetu warra citu filannu cut hunda shira naannessine kunnaa jechuudha center line irra kana fee warra kaan hin cirrachu warra kaan cirtaniiru ana akkasuma irra almost asitti kan haftee jirti warra deebilii ta'edha amma kan nuyi kana booda maalidha circle ishee kana kaasna circle kana jechuun meeqadha centerii irraati 60 deemne yeroo akkasii maal goona yeroo circle inneetu dhufne bakka kanaati milikkita agarsiisne kallattiin irra deemu agarsiisne asitti centerii irratti milikkita agarsiisne ishee kanarra 60 deemeen 60 enter then 60 deemee circle draw nu godhe jechuudha then r enter meeqadha 10 enter then amma radiusiin keenya meeqa 10 draw nu godheera tokko immoo abbaa 18 ti 18 abbaa 18 kana garaagarummaan isaanii 18 waan ta'eef offset goona shoo kan offset gara alaatti offset goona meeqaan 18 offset na then select object gara alaatti click and okay something is wrong I think offset 18 garaagarummaan 18 waan ta'eef 8 enter gara alaatti okay then kan ammoo lamaan isaanii mirror goona garamitti garanatti mirror goona mirror erga mirror filannee objective filannaa select objectota circleota lamaan filannaa right click goona center line keenya point 2 click goona right click enter noannu offset jechuudha kana booda ammoo maal tafe circle ishee kana tafe kana jechuun arkii kana kaasuuf maal fayyadamna draw circle tangent radius circleota isaanitti tangentii ta'uu qabu filanna kanaaf tangenta radiusiin isaa meeqa 17 interna kana filannee jechuudha amma circle asitti arkii kana kaasuu fi meeqadha 14
raadiyeesii 14 ammas draw circle tangent radius tangentii kanaa fi kanaaf tangentii kan ta'e raadiyeesii isaa meeqanna 14 enter kan immoo mirror goona mirror select circle kanaati fi 2 point right click okay mirror ta'e amma trim goona trim amma kan kutu filanna kan kutu kanaa fi kanatti kutaa kan citu immoo gara alaatti gara cituutti click goona akkas goona ammas trim kantu cidhaa kantu kutaa trim kanaa fi kana akka kan kutuutti filannaa right click goone kunin citaa ammas gootuu trim ammoo saalaa kanaa fi kanatu kutachuu kantu citaa gara alaa sarkilii kana amma warra kana diroo godhanne jechuudha amma kana gara gadiitti irra deebisnee kaasuun waan nu barbaachisneef maal goona mirror goona gara gadiitti kanuma gara gadiitti maal goona mirror goona jechuudha select mirrorii command mirrorii fudhannaa kana booda kamtu mirrorii ta'uu qaba 1 2 3 4 5 6 7 kanatu mirror ta'a right click is kanaaf point kana lamaan waa click goonu then mirror ta'eera jechuudha kan objectii kana fakkaatu jenneerra kana booda dimensionii kennachuudha raadiyeesiidhaan kennachuu dandeenya diametridhaan kennachuu dandeenya dimension tool keessa asii qabna then ishee kanaan raadiyees anneetu kan kana raadiyeesiin kana okay kan kana raadiyeesiin ammasidha kan kana baga sila kenneerra waan ta'eef barbaachisu asitti kan ishee kana 10dha 10 inni ishee kana irratti hooliidha waan ta'eef maal jenna asirratti waan barreessinu kanaaf 1 2 3 4 4 holes radius 10 arfan isaanii bakka buusuuf jechuudha kana booda dimensionii kan kanaa tokko qofa kennina laayinii kanaa fi kana gidduu 8tu jira keetti kennina kana jechuun arfan hunda isaanii bakka bu'aa jechuudha gara biraa wanti nu hafe sarkilii dimensionii kennuudha kan kanaa ammas kan kanaa soo kennine gaadhaa jechuudha informationii barbaachisu hunda kana booda informationii barbaachisu hunda arganneerra galatoomaa gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa itti fufee objektoota